namni ijji si awraanu jedhaniin abaarratanii. Kana maasha Allah maal jedhee namni gorora yaasaa yoom argee yaadatee maasha Allah jedha. Yaa anuma balleesse Oromoo dhiifama jedheera guyyaa macarrashaa baay'ee dhiifama naa godhaa jedhee. Hin beekamu misaa'eliin Iraanii tokkollee utuu karaarra nu gombise. Natti azzananii anillee waa ta'u manna dhiifama gaafadheera yoo dhiifama naa gootan hin beeku malee. Xiyyaarri banamee maa? Kaasii deemsaan ta'a kaachii dhufiisaa bichatu hin ta'u malee. Yaalamtee kaatee deemuufi? Inshallah yookiin deebi'uu danda'a yookiin hin beekamu isa torkaa qaba. Rabbi jaarsa bareedaa si haa hiru wallah. Kateeseetuma si qallaba. Manuma keessa uffata irribaa kana uffata babbareedaa lafa kana si bitee muuziqaa itti si banee bakka gizee ati mana keessa harakaata gootu taa'ee silaa sorraatanyaa si qaxareetiin wayii rabbi sitti haa qabu. Itoophiyaa keessatti miti gara biyya alaa sannaa kadhadha. Gaaraam. Gara Ameerikaa kana. Awustiraaliyaa mujaajila Awustiraaliyaa laatti barbaadu sun bira keeti. Awustiraaliyaa si barbaadu sun bira keeti. Salaam baqattoota nagaa jirtu. Doktor jirtu. Baqattoota nuun hin jedhin doktor Rabbi jedheeti. Respect miloo nagara alle. Respect me. Say haadha faate. Assalaamu alaikum. Harafaatee tafiqee harkoo jiru. Sabboontu akkam jirti? Jirta haadha faate akkam? Natti aartee jirta wallahi silleen gaafanne dhiifama lafeetee bara. Anillee bara akkuma warra onlaayinii kana ta'e bara asumarra gingilchaa lafarratti hin jiru bara. Mucattiin fira keeti lakkoofsa isii si ergeessuuf lakkoofsa kee kenneeta akkasii bilbiltee. Tum. Sabaan boontu wayyoofti akkamii? Anaamo. Yaa homaan jedhu alhamdulillah ammoo wayyaa jedhu. Sabaan boontu. Naan jetta? No. Anatu beesii kenne asli. Siin dubbifne yeroo isii. Seenaa? Hin beeku tamii akka walii taate hin beeku garuu namni na dubbisee hin jira. Wayyee uskuti. Nama waddaan hin beektu bara mati feemasiidha. No jechuun ati nama kamii akka kennite nama kamtu akka si gaafate hin beeku garuu namni na dubbise baay'ee jira keessaa. Biyya faranjii jirti sun Awustiraaliyaa irraa. Yaa muluunu Awustiraaliyaa irraa namni na dubbise hin beeku. Minisoota gara Ameerikaa kana waamu malee. Ati Ameerikaa deemu hawwii qabdaa miireetti jammar. Inshallah yoo naa ta'e eentu jibba jetteeti asli. Singil daadii wayii barbaaduu ka jaartiin shaanxaa ala darbite. Womaan ta'u yoo argadhe walitti qabee ta'anii akkasii sanillee. Kana dhungatoo haraam kidaa yaaki. Haraam. حرام كيسنجي كده حرام شيء كبير حرام والله. حرام 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 كده حرام والله حرام. رمضان الدنيا رمضان يا حبيبي يا حبيبي. انسى الفتامر وانا كده ايه انه ولا نقول ايه يا مروني من هذا كما قال مولا نونغا زينون سيدونا جارتو بما فولا غورزير Habibaadhaa fi intinaa biratti na qaqqabsiistee na fidde doktor. Laal koolgeetiin fuula waan na Na quncistee amma wanaa imimmaantu na bu'aara wallaahi. Quncee. Kam inni kun kana dhungate? Eessa jirta duraa kan nuqata akkatam nama dhuftee na dhungattu? Lola yuuzarii argadhe mee qoyi? Harkaan deema sirriitti jabeeffadhu intinaadha moonteen. Ana bichaa fuula godhi irraa kaasi taa walee nama tokko ka fuula godhi irraa kaasi ana bichaa godhi. Lolaa godhachuufi? Kalaas waan ofii jabeeffadhu sila ololtuu na barbaade jedhaan turre. Amma sabboontuun qaxxaamuu hin dandeettu eenyu waliin qaxxamna reega doktor nu sadiin qaxxamta bakka takkatti sabboontuun qaxxaini nu sadiin qaxxamta bakka takka yookaan. si sadiin qaxxamu. Yaa Rabbi. Siidunaa qaxxamu barbaada. Maaliif na qaxxaata doktor? Sagir warabbuka dullaa yaani. Maal na galchee na jaarsa kiyyan na qaxxaa.
እናንተ ጋይስ ታብታቢ ጎዳ ወላሂ Sabboontuu xiyya habiibti rabbi si haa fayyisu taabtaa godha yaa rabbi sabboontuu sana fayyisi yaa rabbiin qabdaa inni dandeettaate irraa fuudhe yaa rabbi irraa fuudhe yaa rabbi Habiba irraa sin fuudhe. arrabsaarti maaliif Yaa arrabsitiin rabbi qaqaqaqee deemte ciisee nyaachisu yaa rabbi ati biyya wal qabdaa inni dandeettaa ramadaana rabbi sin qachiisaa jirti. Beeku horiin dhugulaa jirraa qoo ikkasi dhungatu kun ammoo dhalaan hiriira galtee si haa dhungatu kan dabalidha gaayis dabalii kana irratti meemee mataa ol akka qaba saree gaanaa si faana hayaatu beerri addunyaa kana jirtu guutuun yoo dhiira taate. Yoo dubartii taate maal abbaa kiyya jedhee du'aa godhaa hoo dubartii taate rakkoo. maasobdoo akkanatti jibdu Maal jedhan? jarri Habibaa isin arrabsaa jiru jette maal waan qabsuree nu qaxaqaxanii tapha sadii beest of sadii nu qaxaqaxanii deemani yoo Habiba. Taphii waa hundi keessa kuma sadii kutaa Habibaan osoo waan fedhe. Arafaatee adabbii tokko fa'a. Nama arrabsitu. Jarri lachuu ijoollee nama waliin taphanne hunda warra sabaayii qabu. Osoo qixaati iyyuu dhiibnee biraa deemne nun arrabsan. Habibaan ta'uu ofiitti fuudhee guyyaa keessa nama arrabsiti dubartiin gaafa ol fooftu goojoo rabbiin biratti ijaaratti yaani harka rabbii jirti. akkasi Rabbiin gidduu gaayis taaftaaf godha Taphii gootanii nama kumaa dhibba shan Isiati qaxaruun gaarii miti namiimaan ta'in ati namiimaa jedhan nama walitti nama naqeen hundaan alteettanii guddochi haraam alaikum wallahi. Nama gizee namni waa isinii hin fiddanii dhattanii ilaaltanii anna bara sheerna godhe taanaan bara ofirraa seeradhaa baran. Akka sheernatti hin goone. laan komentii jalatti barreessinaanii maaliif Naanni loofii takkaanuu akkasii wallallee sheernatti hin godhin jedheen nama na arrabsu. Mana na arrabsan jala deemaa sheerna gooti. taaptaap godhaa gaayis warras jirtan hundi keessa taaptaap hin gootanii qoy Mataan mana dhukkuba hadhaa. waan ofii maaf guddatte na biraa hay waan ofiin qobaatti nu gaxxamaatti Yaa si duuna ati deemiti tiktookii kana gurguri waa takka faayidaa takka hin qabdu. dhiisimee waan ofii rabbii edhiti wallaahi laaziim silaa hadha kabajamnee baana ture akkaawuntii Heisenberg baan ta'e bar Mindaa fudhatee hin jiru akkaawuntii wayitu baan. no warabbal kaaba waay wallaahi laaziim intini hin cakkanunni akkasitti nu laalee moo wallaahi walitti nu as kabbara ture Mindaan nuti yaallash indee barnaati nama mindaan socho'uunni. Akkaawuntii dasii yeroo dhufee mindaan fudhanne naan jedhe. No mindaa sati dheengadde jetteef jedha arabar. Ati mindaa ji'a tokko amma fixatan jenne ati saniif akkas jedhe garri. Elili yaa kenna. Gaayis abaabocha tokko. Guys, waan roos. Namni jaa'ilii takka takka. Guddoo ishee namni jaa'ilii takka takka. Dooktar Ililliyyuu namni gootuuf hin jiru ammalaan nu sadanii walitti gaxxame waan ta'eef nu as kabbara. Ladies first. Jara na mucattii dhukkubsattu sallaadhaan mooyachiisin arabbi jedhaati namni dhibamu qalbii nama cabsa. Ittiin kadhadhaa qoy. Ittiin kadhadhaa arti waan ofi. Tirimpiliidha gaayis. Tirimpilaa mucattii dhukkubsattu qaxxaan jedhu namoota kanneen lama qaxxaaban qaxxaaban. Ol ka'uu hin dandeettu. Ara gaayis. Aboo gara dhukkubsattu kun rabbi sodaadhu giiftii biraa kenni haraama gida haraam wallahi. Haraam. Wadaa mataanan cabsinaati. Eeyyoo habibu. Namaa gadi ta'e. Endees abbaas ishaalanaal. Abbo rabbi addunyaa akeratti tante oluma laal ol ergee jira tante inshallah barakaa ramadaana kanaatiin laal ol ergee Amoonu. isa bira jirti. Amoonu. Guddoochi amoonu. Inchilaalle gilaabineen qabdan jirtanii. Habibti tiyya maashallah sabboontu akkama gaciifte kana lola argatte. Tee xiqqishuu birri iddoo afaan qabatanii sabboontu kuma sagantaatu argate malee. Maal jechuudha? Ana Balleessu. Wayyoo. Ani illa xallati. Guys tapta godha. Ara warri Ani waan akkanaa hin saalfadha wallaahi. Giiftii biraa kenni bilis maannoo. Rabbi si haa milkeessu mangistii. Ana rabbumatu isinii waliin na cinqe wallahi warri mana kiyya. Ara taap godha guys. Guys, ana qofatu iyyuu nama gadi jira. Era taap godhaa wallaahi indee. Maal jechuu? Asli eessan bargi baaned. Wallaahi dasii kiyya rabbi si haa deebisu. Garuu eessan baankii moo baankii jettu kanaan baranaa takka giiftiin haa kenniteen beektu. Kunummaan idmeelikkii si haa turu. Kanaan leencanaa kennaa turte. Era dooktar sii kennee beekaa. Eessan bargii minaamini takka leencanaa kenne waan ta'eef. Kan warra buumii si haa Gaafa deebisu. bubeesi jala qaxaqqaxaa ture tokko
Yaa mubee faasi jala qaxaqaxee beekaa bar doktor. Anatti sheer godhee ilaalaan ture iyyuu. Tapha Kan faranjii se'usanii kan namicha faranjii kan qubate. Gaafa Ishi an faranjii. moobaayilii ayfoonii Dubaay irraa siifita jedheetiin ayfoonii mubaarakii siifichisiisuudha jedhee mubaarakiin qaxaqaxaa ture san. Wallaahi sheer natti godhee teenya kolfaa turre. Yaa. Ilaalaan ture nu taa'e. Maal ta'e jalaa gubatare? Baan ta'e jedhee bar maaliin beekaan? In deebisaa wanni appil godhi. Anallee na tabsiisee jiran akkaawuntii sanii. Guyyaa tokko Ibroo shaxaa boochise. Qurxummii tokko fuuchuuf leenca sadii darbanne. Mindi amma erga gaafsanaati maqaa qurxummiitti hin dhaamu. Family mee wal gargaaraan immoo jiraa jarri. Kiyya galatoon ulfaadhu. Triple guys, triple. Ara baqattoonni gudii dhugoota please wal Guys, gargaaraan. triple. Ara namni na biran jiru. Guys. Sirpil jedhiin sabboontu kurraateen taa'anii rabbi jedhi baaju jalaan bililliin qululluun bishaan dhuddi. Hin dhukkubsataa jirta. Mucattiin sun gaayista dhukkubsatu sun akka waliin kaane mucattii masallaala.